laatamu Babaluk matana bareeban tolaatamu Sidi hiya nafsin hona yishinta sharrachun katmu Fajannet yantu korabe sinjohon kwade Taatee obboleettii teennaa Saudi Arabiyaa keessatti irratti raawwatamaa jiru. Obboleettii teenna tana irratti maaltu raawwatamaa jira? Maaltu deemaa jira? Obboleettiin teenna tuni dhugaa waan namatti dhagamu. Dhugaa waan baay'ee namatti dhagamu. Wallaahi balleessaa ofii balleeffame. Wanni ofii hojjetame yeroo hundumaa harka hojjettuutti deebi'a. Yeroo hundumaa harka keenyatti gala. Maaliif balleessan isaan balleessan suni sababa maaliitiif harka keenyatti gala? Maaltu harka keenya fida? Hayxeen hin qalla dhugaan hin qallatti malee hin jettu jedhan. Maaliif taateen obboleettiin teenna tuni raawwatte kuni isiin lubbuu isii tana baraaruuf wanti suni ka godhe mana kan keessa wanti sun ka godhame namichi san harkatti baate moo isa harkatti baate daa'imni tuni? Jarana wanni tokko yeroo sitti dhufu ibiddi tokko yeroo sitti dhufu balaan tokko yeroo sitti dhufu balaa sani ofii keetii baraaruuf fiita jechuudha. Gaafa namichi kun itti dhufutti mucaan tuni of baraaruuf otoo fiitu jidduu san keessatti wal'aansa wal qabachuun nasbee isii tana baraaruudha. Mucaan tuni daa'imni sun harka eenyutti eenyutti akka baate hin beekamu jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isin jecha anis nagaa kooti alhamdulillah galatti rabbii. Asumaan namoonni viidiyoo kana laayik godhaa sheer godhaa akkasuma koomantii barreessa. Wallaahi taateen obboleettii teenya tana Saudi Arabiyaa keessatti raawwatame waan heddumatti garaa nama nyaatu, waan dhugumatti namatti dhagamu, wantoonni raawwatame hundi wanti godhame hundi yeroo hunda sararataa irratti jijjiirama. Argaa jirtan mana keessatti argaa jirra ija keenya kanaan jechuudha. Maaliif ree kuni dhugaan hin jiru, uummata adii bira dhugaan hin jiru. Isaan nutu kijibduudha, nutu hattuudha, nutu beeloftuudha, nutu dheebottuudha. Isaan biratti waa hunduyyuu balleessaa ka balleessu nuyi jechuudha. Maaliif akkas ta'e? Maaliif yeroo hunda akkana ta'a? Maaliif yeroo hunda numarratti murteessan? Ni argina, ni obsina malee ni argina. Waan hundaa ni obsina keessa keenyatti obsina. Yoo mana ofii keessatti dalagamtetti ollaarratti argita. Bakka deemtutti argita. Wanti hundi kufiitiin hundi eenyurratti ta'a? Nurratti ta'a jechuudha. Kuni maaliif ta'e? Dhugaa jirtu hojjettuu isaan bira hojjetu saniin himan. Ani maal yaadadhe asitti waaqoo eenyuti mucaa diraamanyaa yookiin koomadii sun dhugumatti kitaaba inni barreesse suni waan akkanaa kana of keessaa ka qabutu. Maaliif mucaan sun abbaa isaa namni ajjeese abbaa isaa sanii deebi'ee maaliif dhiifama gaafate utuu dhugaa yani abbaan achi keessa fakkeenyaaf waaqoon waan ilaalalisan keessa maaliif dubbii kana fide utoo namni akkanaa kun jiraate uummata adii kana keessa uummanni adiin kun oduu dhugaa dubbate dhugumatti jechuudha. Wanni hundi yoo badan fidanii irratti kufisan. Dhugumatti mucattii kana murtee isii irratti murteeffame booda mootuyyuu mucaan kun wallaahi gara mallaqaatti jijjiirama. Garuu mootuyyuu dubbichi wal'aadha. Namoonni waan kanatti dhiyaatanii qoratanii irraa fuudhanii jiramu. Garuu amma miidiyaa irratti deemaa jira. Waggaa dheeraa hin dhamtullee garuu mucattiin tuni namoota keenyatu amma namni itti dhiyaatee ani fakkeenyaaf waan kana hubateellee jiranatti fakkaanne. Wallaahi rabbiin isii bira haa dhaabatu. Akka odeeffannoo akkuma dhagee miidiyaa irratti argitanitti kun baasii mallaqaa gaafataa kun rabbiin jechuudha mucattii tana. Mucaa Suudii keessatti murtee du'aatti murteessanii rabbi mucattii tana akka mucaasanii haa godhuufi maaliif yoo dhuguma daa'imni san harki isii kan hin baasin ta'e rabbiin isii haa dhaabatu. Wallaahi uummanni adiin kun uummata badaa akirarraati. Eenyuti wallaahi ani akka jirullee hin beeku. Uummanni adiin kun uummata hamaa akirarraatti rabbiin keenya nu haa dhiisu. Rabbiin keenya bakkuma jirutti nu haa dhiisu. Wallaahi mucaa kana seenan isii dheeradhaa. Yani namni ati fakkeenyaaf otoo wanni tokko sitti dhufee waan san ofirraa baraaruu dandeetta. Yoo dadhabdee harka kennita akirarratti harka kennita. Dadhabdeeti malee dadhabdee harka kennita malee awwaalatti hafataan harka kennita. Dubartiin daftee harka kennitu.
dhiiratti harkan kennitu fedhii isiiti dhala namatti dhufee kamitti dheeddaftee harkan kennitu sababni illee maaliif wanni kun haraam akka ta'etu waan beektuuf waan kan harkatti hin kennitu kan jirtu mana isaa keessa gaafa nama kanatti dabalamtee fedhii isiitiin jettee maaltu isirra ga'a rakkoo hedduu isirra ga'a. Uummanni sun immoo har'a hojjettuu isaa kana duuba akkamitti waan kana raawwata maaliif itti yaada ilmuuf jalaan qabu ilma hin qabu ilma argachuuf hin deemu hin qabaate yoo durba hin qabaate argachuuf hin deemu burrabbiin isa hoo maal godha ana hoo maal godha ka jedhu inni kun ka uumame kana dhiisamee balleessaa namicha kana hafee balleessaa mucattii kanaa dubbatan jechuudha uummata kiyya. Balleessaa isii dubbatan malee balleessaa inni balleesse bar isii dhiigatu wajjiga jechuudha. Mucattii sanis dhiigatu isii gadi jiga dhiigni isii gadi jigeetiin itti dabalamichi suni akka itti dirqamaan isii guuteeta jechuudha. Ka isii sun maaliif dhokata nama hin qabnu jechuudha. Otoo nama qabaanne utoo imbaasii rugaa qabaanne utoo imbaasii seeraa qabaanne mucattii tana murtee waggaa kanaatti murteessanii erga waggaa kana haka kanatti murteessanii booda ammallee mootuyyuu birri miiliyoona 2 haka falamtu jedhama. Waggaa haka kana guutuu hidhamtee gudeedamtee yaacharan wallaahi wanna fokkataadha jechuudha. Utoo afaan keenya kana beekani garuu afaan isaanii sanillee dubbachuu hin dandeenya maaltu dubbii nu dhoogga ilaa mana isaanii jirutu dubbii nu dhoogga ilaa mana isaanii jirutu afaan keenya nu qabee nu teessisa. Wanni kun utoo irraa dubbatame hayxiisillee haa baatu utoo jedhame daa'ima san inni harkatti akka duute hin beekamu namicha harkatti duute namicha santu darbee mucattiin tuni isinummaanuu meelaala dubartiidha dubartiin daa'ima tana akkamitti darbite tarii isatu ejjetee ajjeesuu danda'a oduu seeruun namicha san qoratu ta'e namichi sun harki isaa dhiiga jechuudha. Maaliif namni qoratu hin jiru waan ofiin dhukkaamsa waan ofiin dhoysan asitti maal isin jechuu barbaadu obboleen kiyya wantoonni akkanaa yoo kan jiraatan ta'e doorsisaan akkanaa isinirra kan jiraatu ta'e seera lafa jala gara biirootti deebi'a. Iyyadha iyyannoo galfadha. Maaliif mucattiin gaafa dheengadda buufa ajjeeftee jawwee isaan diraagatan ajjeeftee isii ajjeesan suni lafa jala iyyachaa turte nama barate waan ta'eef lafa jala maaliif iyyatte rakkoon kun boorannaa ragaa jetteetiniin lafa jala iyyatte. Lafa jala iyyachuun isii suni hamma tokko isii namaaf faayidaa guddaa qaba jechuudha. Zim jennee waan hunda callifnee jennu yoo keessattuu immoo wantoonni akkanaa yoo kan jiraatu ta'e takki bilbila mucatti bitu jira. Ijoollee Keeniyaa turte. Itti Keeniyaati maal gooti isinitti fakkaata biyyuma kana keessatti isanii haa galu. Bilbil namitti yeroo hunda itti kaate. Achi kaatu gara biirootitti yeroo bilbilatu sanitti hin kijibdi waa hundaan kijibdi jettee hin arrabsiisan hundumaan arrabsiisu jettee mucattiin bittu gonkumaa hin kaatti jechuudha. Mucattiin tun uffata isii hin beeytanii miti wanta dirallee dalagan kan hin beeytanii miti mucattiin tun bilbila achi keessa galchite gixxin gootee waraabbatte jechuudha. Maaliif hin waraabbatte sagalee isiin arrabsitu san dhaadannoo isiin itti dhaadattu fudhannaan harki isiin itti ol fudhattu waa hunda waraabde. Mucattiin qaruutee dhugaati. Beeytanii ijoolleen biyya biraa akka biyya keenyaa kanaa miti jechuudha. Gaaf kaanitti hin dubbanne illatti qootee waraabbatte. Hin waraabbatte itti deddeebitee waraabbatte asoo fuutee gara biirootti qajeelchite jechuudha. Wanni isiin hojjettu guutuu arraba isiin arrabsitu fudhannaan isiin ol fudhattu waa hunda mucattee waraabdee ergite. Sakandii takka odoon turin biirootti isii deebisan. Ergasii dhumarratti mucattiin sun maal gooteree namittii jechuudha. Firfir gootee qabde. Baay'inarraa gadi jettee namittiin haga namittiin achi warri biiroo sunni wannoo taaska ergee fuudhuu fi baay'ee jette naanne hin ba'u jettee. Quba daa'imaan akkanatti bu'u jettee akka duraan sun hin jiru. Balas maal dubbanne namittiin gizee duraa akkasitti maraattee gaafa isin ol fuutee kan itti ageesse kun ati afaan takka dabbatte taana amma gadi sidhiisa jettee. Sakandii takkatti. Mucattii isaanii baatee ergasii mootu gara iddoo biraa jijjiiratte jechuudha. Wantoonni akkanaa kun yoo kan jiraatu ta'e ragaa wantoota isinii ta'an
akkuma isaan mana isaanii keessatti galfatan yoo rakkoo cimaa qabaatan yoo wantoonni doorsinni akkana akka jiraatu qixxin kodha waraabbadha kaadha maalirree ofii salphina soqee miti isaan silaan kijibanii isaan silaan dhoyfatanii mitire dhoysa isaan dhoysan san isaan akkuma isaan har ummata keenya nama keenya isaan nuti isaanirraa maal goone isaanirraa waa hunda ni beektanii ana man dubbadhu maaliif jaranna hordofataa jaranna hordofti sirriitti na hordofan ilaa maatii mana kana keessa dhiisa hiriyoonni namitti takka waan an hojjetu na hordofan namitti yuutuubii kiyya kenniteefi jechuudha firri namichaa firri hiriyoonni isii hundi isiitu na hordofa maaliif kenniteef isinitti fakkaata gara kanattuu isin dabalse akka jaalannaa anaa qabdu fakkeessite kennite gubannaadha isin galee ani kana godhaan sarraatanyaatii jette barka nuti wal fixaan dalene kana maaliif silaa maal jechuu barbaadiyyuu silaa hin dubbadha afaan isaanii saniin jechuudha garuu kanatu na duba jira nama ijoolleen keenya immoo tokko tokkollee wanni viidiyoo hiikan ni jiru deebi'anii barreeffamuun ani jalatti wanta kanallee hin hiikan kanaaf malee waa hunda irraa dubbadha sila dhugumatti waa hunda dubbadha garuu immoo waan dubbadhu hin jiru keessa kiyya haatee ijoollee keenya dhaamne si ani sinii dhaamu doorsisni akkanaa jiraate taanani halkanis guyyas gonkumaa waan kana isin duuba jiraate taanan jireenya mana sanii gadhiisuun dirqama keeti nisbee namaa baasuun irra dogongoraan baaftee beekee baaftee tasa namaa wal'aansoo wal qabattee baaftee irra ati mana sanii bahutu caala yookaan immoo fiigdee manaa bahutu si caala agartanii maaliifree dhugaa jirtu lafa kaanii soba jirtu hidhaa jiran waan ta'eef amuucatii kanarratti xaxa hidhaa jiran jechuudha dhugaa jirtu lafa kaanii faallaa eenyuurra humna qaba isa wanti itti jiru yeroo saniif ilma isaa dhiisee fedhii isaa gizee daqiiqaa 5 itti jira jechuudha nama sana ilma isaa sanoo jireenya isaatti dhabe mee ummatuma kana laala dhugumatti jechuudha har'a maatiin isii suni maal jedha har'a maatiin isii suni akkamtaa har'a maatiin isii suni otoo nuu galti nu jijjiirti jedhan har'a isiin jijjiiramu ofiitu dhabdee jirti maatii ofii jijjiiruu dhiisate jijjiiramu mataa isiitu dhabdee jirti nasbee isiitu namni dukkana lafa jalatti waggaa 11 hidhamuun jira biyyaa baatee ji'a 6-7 gaaf rakkoon kun isii muudama gaaf lafa jalatti yeroo nuti biyyaa baate jechuudha amma namoonni biyyaan baate baan namoota waggaa 10 olii malee 10 gadi hin jira har'a isiin nasbee isiitittu rakkoon dhufee jira nasbee isiitifuu sodaachaa jirti dukkana keessatti har'a mucaan tun yoo gabbaate aduu argitee hin dandeette maaliif nama lafa jalatti hidhame daa'ima sabiyyii tokko yeroo dhalatee fuudhamee ala cararra kaamu hin danda'amu mucaan tun daa'ima akkasiiti jechuudha rabbiin haqa isee haa baasu dhugumatti rabbiin haqa isee haa baasu har'a daa'ima sa mucaa tanan nasbee baasa jedhee abadan gonkumaa yaadu maaliif isiin nasbee ofii baraaruuf daa'ima nasbee baasuu hin qabdu yeroo jechuudha ani akkan yaadutti tarii namichatu darbee taru irra ijjatee tarii hin beekan rabbii tokkichatu beeka isa godhillee isi godhillee hin jedhu abbaan rabbiin haqaan argaa jechuudha rabbiin ummata kana harka haa baasu ummanni kun baree waa isinitti hima nama biyya biraa dhiisatee nama isaaniitu jechuudha nama isaaniitu iyyuu namni tokko gaafa nasbee baasetti nafsee nama sanii baasan jechuudha akka seera biyya sanii na fakkaata wallaahi maziin mucaa tokkotu daa'ima ture yaani jechuun dargaggeessa bareedaadha dargaggeessa gaarii ture mucaan kun yeroo kana keessatti otoo makiinaa oofuu makiinaa isaatiin nama dhayachiise makiinaa isaatiin nama waan kana seenaa kana yookiin immoo otoo dhageettan na fakkaata miidiyaa irratti gadhiifamaa ture mucaan kana nama ajjeesee jennaan hidhanii jedha hin hidhame hidhaa sanillee erga bahee mootuyyuu hidhaa sanis hidhamee birrii miiliyoona tokko Riyaala Suudiitti qabatan birrii miiliyoona tokko Riyaala Suudiitti qabatanii haati kadhattee abbaan kadhattee firri waa hin beekne akka kabajaatitti jalaabiyaa sheekotiin olumaa'onni uffatamu kana waa hunda matarraa buufatanii maatii mucaa sanii jalatti kufanii jechuudha kufanii kadhatan maaliif firee
akka mucaan kun nu birri isinii kafallaa mucaan kun akka nu harkaan qalamne akka hin qalle jedhanii mucaa dargaggeessa tasa mi waan tasaati ilaala. Ufiyyuu ni yaadanii bar ufiyyuu yaadanii nama yaadaniire mucaa kana fuudhanii gaaf kaanii kadhatanii didan. Isaanis dhalataa suudii mucaallee dhalataa suudii waan isin ajaa'ibu uummanni kun mujrima irraa gara jechuudha. Gaafa kana keessatti maatiin mucaa kadhate haati boottee waan taatee firri bu'ii namni hundi jalatti kufee warra san kadhatanii dirqama akka ilmi keenya du'etti innis du'uu qaba jedhan. Inni tasa dhaamee makiinaan du'e ruuhin isaa yaani guyyaa san katabante. Garuu mootuyyuu inni tasa du'e miti mucaan sun tasa du'e garuu inni ajjeese kun immoo dhaabanii qalan albeen qalan. Uummata kana laala uummata badaa kanarraa waan ta'e. Kan maaliif ta'e wallaalummaa isaaniiti. Ruuhin gara utoo isaan nama ta'anii namni kun beekeen ajjeefne utoo beekee ajjeese sirri nama san ajjeesuun dirqama. Garuu immoo nama tasa ajjeese birrii sanis fudhannanii akka ilmi keenya du'etti ka isaanillee du'uu qaba jedhan murteeffate warri mucaa jechuudha. Injida mucaa san dhaabanii gara akka hoolatetti jechuudha. Akka horii qalanitti mucaa san gacheebsanii qalan. Uummanni kun uummata akkanaati jechuudha. Uummata gonkumaa si yaanne uummata addabaa malee sharrisiif yaanne uummata Saudi Arabiyaati. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa har'a viidiyoodhaanii qabadhee isin dhufe kana fakkaata. Namoonni akkasuma gaafii qabdanii namoonni yaada qabaattan koomantii keessan kennadha. Asirratti dhaamsisanii dhaamuu barbaadu maaliif yoo jettanii namoota akkanaa seentanii jajjabeessu uummata adii kana seentanii jajjabeessina garama tiktookitiin diiwiitiin godhinaa fi koppii liinkii sheerii moo maal jedhan sanillee hin godhinaa fi jechuudha. Uummanni kun isinitti nutti yaadaa jira malee keerii namaaf hin yaadu. Kanaaf isin jechuu barbaade viidiyoo kee isinitti dheerisee hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti